Ashamaa harka fuunee daawwattoota AMN kun qophii addaa dhimma ashaaraa magariisaa irratti xiyyeeffate isin biraan geenyudha. Qophii keenyarraa keessatti hojii ashaaraa magariisaatiin bu'aawwan gurguddoon argaman maali, muuxannoon kanarraa argame maali? Guyyaa tokko keessatti biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorri qabame akka milkaa'uu fi qophiin akka magaalaa Finfinneetti taasifamaa jiru maal fakkaata kan jedhu hooggantuu dhimma kanarratti hojjechaa jirtu waliin turtii taasisnee isin biraan geenyaa turmaanni keessan AMN waliin haa ta'u. Keessummaan keenya har'aa istuudiyoo AMN'tti affeerrannee waliin marii taasisnu hooggantuu ittaantuu biiroo miidhagina magaalaa fi misooma magariisaa magaalaa Finfinnee Aadde Tsahaay Geetahuun. Aadde Tsahaay as istuudiyoo keenyatti argamtanii nu waliin marii taasisuu fi eeyyamamoo waan taatanii fi anaa dhufuun isiniin jedhama. Galatoomaa. Hagayya 17 bara 2016 guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorri qabame ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed uummata biyyattii fi dhaamsa yookaan ergaa dabarsanii jiru. Isarratti qophiin keessan maal fakkaata kan jedhu irratti toon dubbatiin dura mee hojii ashaaraa magariisaa bara 2011 irraa eegalame magaalaa Finfinneetti hojjetamaa tureen muuxannoon argame maal fakkaata kan jedhu irraa kaan. Tole galatoomaa. Akkuma beekamu hojiin ashaaraa magariisuu erga jalqabamee waggaa 6ffaa keessa jirra barana marsaadhaan marsaan tokko waggaa 4 xumuramee marsaan lammaffaa erga jalqabamee waggaa lammaffaadha barana. Waggoottan kana keessatti biqiltuu miiliyoona 58 ol akka magaalaa Finfinneetti dhaabbateera. Biqiltuu dhaabbatee kana keessatti immoo keessammoo persentiin 89 lateera yookiin iddoo jedhameef bakka ga'eera jechuu dandeenya. Kanaanis kan mirkaneessinu uwwisni magariisuu magaalaa kanaan dura persentii 2.8 qofa kan ture yeroo ammaa persentii 17 ol guddateera jechuudha. Kun bu'aa guddaa ashaaraan magariisuu magaalaa keenyaatiif argamsiisee ta'uu isaatii kan biraa iddoowwan kanaan dura beerlaand yookiin iddoo duwwaa turan lolaan uummanni lolaadhaan ittiin rakkataa ture amma biqiltuun irratti dhaabbate bosona gara bosonatti ittiin iddoo akkaataa ittiin jijjiirameetu jira. Iddoowwan qarqara lagaa iddoowwan bosona keessatti deemtee ilaalte amma waggoota muraasaan as biqiltuun uwwifamee ijaanis baay'ee bareedaa ta'ee haala qilleensaa magaalattis bokkaan amma waggaa guutuu haala jedhamu roobaa jira magaalaa Finfinnee keessatti utuu argiteeratte ji'oota muraasa qofa kan bokkaan diruun kun maalirraa kan dhufedha. Biqiltuun dhaabbatee sun galmaan akka ga'ee kan nu argisiisu jechuudha. Biqiltuuwwan dhaabamanii kanaan dura magaalaa Finfinnees gaarreen yookaan lafa ol ka'aa magaalaa Finfinneetti biqiltuuwwan kanaan dura dhaabbatan jiru. Isa kunuunsuu irratti akkasumas immoo biqiltuun dhaabamu kan faayidaa garaa garaatiif ta'u irratti xiyyeeffachuu irratti hojiin hojjetame maal fakkaata? Gaariidha wanni kaftan kanaan duras dhaabbateera. Baay'inaan biqiltuun kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti kan dhaabbate baargamoodha. Amma maal jalqabnee baargamoo gaarreen irratti dhaabbatee sun kaafnee biqiltuu faayidaa qabu. Baargamoon baay'ina isaatiin amala isaatiin bishaan lafa jala tuxee gogiinsaaf naannoo san gogiinsaaf saaxila. Kanaafuu wanti nuti hojjechaa jirru amma baargamoodhaan lafti baargamoodhaan qabamee irraa kaasuudhaan biqiltuu faayidaa kennu biqiltuu nyaataaf ta'u kan akka appiliifaa biqiltuu nyaatamuu danda'u environmental benefitiin isaa guddaa ta'e itti bakka buusaa jirra. Dabalataanis warra kaan immoo uumama akka gaattira habashaa maal kan jedhamu san immoo kunuunsuun sadarkaa gaarii irratti akka ga'u gochaa jirra jechuudha. Muka biyya keessatti fi xiyyeeffannoon kenname akkami? Amma miidhaginaa fi kan dhaabbatan qarqara daandii jiru biqiltuun dhaabbatan kuni faayidaa garaa garaatiif akka oolan isinis kaastaniirtu keessumayyuu muka biyya keessatti fi xiyyeeffannaan kenname
maal fakkaata kanuma wal qabatee immoo rakkoolee faalama naannootiin wal qabatan furuu keessattuu istaandardii magaalaan Finfinnee akka addunyaatti qabdu fooyyessuu keessattuu gumaacha gammatu gumaachame maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Biqiltuu biyya keessaatiif xiyyeeffannaa kennu wajjin wal qabatee narsariiwwan keenya irratti narsarii jechuun buufata biqiltuun ittiin qophaa'u iddoo biqiltuun ittiin qophaa'u irratti haga danda'amaa ta'e parsantii 50 ol biqiltuu biyya keessaa tiin akka kafar ta'uu goona. Akkuma beektu magaalaadha. Magaalli immoo biqiltuu bareedinaa, biqiltuu miidhaginaa kan akka abaaboo, biqiltuu gosa garaagaraa kan miidhagina bareedan itti dabaluu waan qabnuuf biqiltuu biyya alaas hin fayyadamnu. Biqiltuu biyya alaas hin fayyadamna. Tootaalii biqiltuu biyya alaa hin fayyadamnu. Dhibbaan dhibbatti biqiltuu biyya keessaatiin fayyadamna jechuun hin danda'amu. Maaliif biqiltuun biyya alaas benefitii mataa ofii waan qabaniif magaalaa keessatti kan baalli isaanii harcaanii kan ijaan yoo argitu kan bareedu bareedina magaalaatiif kan oolan biqiltuu biyya alaas hin fayyadamna. Garuu baay'inaan keessattuu bosona keessatti iddoo qarqara laggeen kana fakkaatutti biqiltuu biyya keessaatiin fayyadamna. Amalli biqiltuu biyya keessaa baay'een isaanii amma oolaalti baala harcaasu. Magaalaa keessatti yoo fayyadamne hiddi isaanii asfaaltii baqaqsuun miidhaa geessisuu danda'a waan ta'eef kanaaf magaalaa keessatti biqiltuu biyya alaa kan fayyadamu malee baay'inaan biqiltuu biyya keessaatiinis irratti xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra. Bu'aan biqiltuu irraa argame erga ashaaraan magariisuu jalqabame bu'aan biqiltuu irraa argame maali jennee yoo ilaalle akkuma beektu magaalaa Finfinnee keessatti konkolaattonni hin baay'atu. Arri konkolaataa garmalee guddaadha. Warshaaleen hin jiru. Warshaaleen baay'een isaanii kiliin warshaaleedha. Aara amma kana kan gallakkisan jiran hojjechuu dandeenya illee arri konkolaattota keessa ba'u kun biqiltuu baay'inaan dhaabachuurraa kan ka'e isa baalaansi gochuudhaan kaarboon daayoksaayiidii qilleensa keessaa xuuxanii qilleensa qulqulleessuu keessatti gahee olaanaa qabu jechaadha biqiltuu nuti dhaabnu kun. Akkuma baay'inni biqiltuu dabalaa deeme hammi kaarboon daayoksaayiidii isaan qilleensa keessaa fayyadaman waan dabalaa deemuuf by default maal jechuu dandeenya kwaalitii qilleensa qulqullina qilleensaa dabaluu danda'u. Biqiltuun gaafa uwwisni magariisuu yookiin uwwisni biqiltuu dabaluu jennee fudhachuu dandeenya. Keessumayyuu hojii misooma koriidaraatiin wal qabatee biqiltuu qarqaraa daandii dhaabuudhaan magaalaa bareechuudhaan akkasumas immoo qarqara lagaa dhaabuudhaan wal qabatee muuxannoon argame maal fakkaata? Kanuma wal qabatee immoo biqiltuu ofuma biqilchitanitti fayyadamus ta'ee bakkee biraatii fiduun wal qabatee muuxannoon gama kanaan jiru. Okay. Misooma koriidara wajji wal qabatee by the way misoomni koriidara carraa guddaa kan fidee dhufe hojii magariisuu magaalaatiif. Iddoowwan kanaan dura magariisuu ta'uu yookiin paarkii ta'uu jedhamanii yaadamne iddoowwan ija kan ta'an magaalaa keessatti hundi tajaajila uummataatiif oolaa jiru. Tajaajila uummataatiif oolaa jiru jechuun immoo paarkiitti jijjiiramanii iddoo bashannanaatti jijjiiramanii biqiltuun keessatti dhaabbatee teessoon faawunteeniin waan babbareedaa ta'e achirratti ijaaramee yookiin hojjetame uummanni akka itti bashannanu akka itti hara galfatu taasifamaa jira. Kun jijjiirama guddaadha. Kanaan dura magaalaa keessatti lafa argame hunda ijaarsatti jijjiiramaa jiru seenaan sun hafeera yookiin jijjiirameera jechuu dandeenya misooma koriidaraatiin. Kanaaf waajjirri keenyas akka waliigala hojiin magariisuus carraa qabeessa ta'eera hojii koriidara misooma koriidara kana keessatti. Kunuunsa biqiltuu wal qabate amma koriidara biqiltuuwwan dhaabaman jiru. Biqiltuuwwan kana balleessuun yookaan buqqisuun akka adabbii hordofsiisullee waan kaa'amee jira. Adabbiinis jira inni adabamaa namni biqiltuu akka malee duraanuu jira. Duraanuu horii biqiltuu keessatti gallakkisee biqiltuu irratti yookiin marga irratti deemee abaaboo biinxee kana adabbii qaba. Kanaaf namni keenya adabbii irraa bara waan ta'eef adabbii nama barsiisuuf malee wanna biraatiin miti. Wanni sun sustainably yookiin itti fufiinsaan akka kunuunfamu barbaadu irraa kan ka'eeti malee adabbiin namni adabbii irraa bara yeroo baay'ee timtee didee gaafa adabbii irratti wanna gootu adabbii irraa bara waan ta'eef. Gatiinsaa tol ka'ee jedhu keessumayyuu kan gatiinsaa amma inni akka of eeggattuuf yeroo miidiyaa adda addaa irratti akka ololaatti deema wanni kun gatiin baay'ate kan jedhu kun garuu olaaltuu ifaajeen itti ifaajamee amma biqiltuun iddoo biraatti finnee dhaabuudhaaf
Faajeen itti faajamee gatiin itti ba'ee waggaa 10 waggaa 6 waggaa 7 guddateeti amma dhufee kan asitti dhaabbachaa jiru. Kanaafuu gatii itti ba'ee yoo ilaaltu faajee itti faajamee yoo ilaaltu itti hanqataa malee adabbiin itti baay'ataa jechuudha. Ani kan jedhu hin qabu ani karaa kooti. Biqiltuun hin dhaabama yeroo baay'ee biyya kana keessatti rakkoon jiru amma dhaabuu irratti muuxannoo gaariin dhufeera garuu kunuunsu irratti rakkootu jira dagatamaa kan jedhutu ka'a. Kanarratti yoo sirriidha. Garuu jijjirameera. Indagatamaa kan dura numaayyuu totaalii hin badaayyuu totaalii 100% dhaabbatee keessa deebitee bara dhufuttus isuma dhaabda akkas ture. Rakkootu jira garuu amma fooyya'eera. Parsantiin 11 badee jechuun waan salphaa miti. Miliyoonotaan yoo ilaaltu lakkoofsa xiqqaa miti. Lakkoofsa biqiltuu hedduutu badee jechuudha. Inni sababa mataa ofii qabaachuu danda'a. Maalinni yeroo dhaabbatu rakkoo akkaataa kiraayiteriyaa inni barbaadutiin dhaabachuu dhiisuu danda'a. Biqiltuun dhaabbatee sun fayyaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Hin beekamu. Inni guddaan garuu kunuunsa dhabuurraa biqiltuun baay'inaan kan gogu bishaan dhabuu, shoggoruu, aramaarraa aramuu, horiif tuttuqii namaarraa eeguu barbaada jechuudha. Kanaaf rakkoo qaba isarratti hojjechuu qaba. Miidiyaanis kan nu gargaaru kanarratti namni biqiltuu dhaabee deebi'ee ilaalee kunuunsee akkuma dhala ofii akkuma dhala ilma namaa lubbuu qaba waan ta'eef kunuunsa barbaada. Waggaa muraasaaf kunuunsa kan barbaadu biqiltuun kan jedhibu achiin booda ofuma isaatii dandamatee kanumaan wal qabatee dhaabuun duulaan baamee dhaabama. Tarii waggaa guutuutti fufiinsanii kunuunsuun dhabamuu danda'a. Kanaaf hojimaanni bifa hojimaa jattatiin magaalaa keessatti ittiin biqiltuun itti fufiinsan kunuunfamu maal fakkaata? Magaalaa keessatti hojimaatatu jira. Maalinni iddoowwan ammas hin jechaa jiru iddoowwan bashannanaa, paarkoota, qarqara daandii, gidduu daandii kana waldaalee ijaarree waldaalee baay'ee ijaarree waldaalee gara 100 ol ta'an ijaarree waldaa saniin kunuunsiifna. Waldaaleedhaan kunuunsiifna. Maybe amma qarqara magaalaa irratti daggala bosona keessatti manneen barnootaa, kiliinikoota, hospitaalota maal keessatti dhaabbate kunis abbaa qaba. Abbaan isa eenyu nama gaafa san dhaqee dhaabeedha. Waliigalteedhaan kennina. Waliigalteedhaan biqiltuu kana waggaa guutuu kunuunsinee fakkeenyaaf waajjirri tokko biqiltuu 20,000 yoo dhaabe 20,000 saniif itti gaafatama responsibility qaba jechuudha. Waliigalteedhaan kennina. Kutaan magaalaa yookiin aanaan ittiin dhaqee dhaabee sun waliigaltee mallatteessisa. Kanaaf dhimma abbaan deebi'ee hordofuu dhiisuudha walirratti qabsaa'u hin jiramu. Ebaluun faanti biqiltuu isaanii seeraan kunuunsanii biqiltuu dhaaban keessa amma kanaatu late ebaluu faanti immoo deemanii biqiltuu dhaaban kunuunsanii beekanii waan jedhamee walirra kaafamuuf namni bakka alert ta'ee akka dhaqee kunuunsuu akka rottoo bishaanii bitee aanaaf kennu bishaan botteedhaan bitee geessuu godhamaa jira jechuudha. Kanaani bu'aanis kan argamne. Carraa hojii uumuu keessattuu as keessatti dhaaburraa kaasee kunuunsuu dabalatee kanaan wal qabatee carraan hojii uumuu maal fakkaata? Dhaabuu yeroo ashaaraa magariisuu mootummaan dumbulloo tokkoon baasu. Maaliidhaan uummatatu bahee dhaaba. Yeroo ashaaraa magariisu yeroo hojii dulaa ganna lamaan guyyaa ashaaraan magariisu labsamee irraa kaasee uummanni keenya saantimii tokkoon gaafatu jechuudha. Bahee humna bilisaan dhaaba. Wanni guddaa adda kan taasisu kana akka biyyatti humna bilisaan mootummaan yookiin qaamni hojii kana hoogganu meebii biqiltuu yoo dhiyeesseen ala kan humna namaatiif gatiin baasu. Kun waan guddaadha. Akka wanna guddaatis qabamuu kan qabudha. Kan garuu bifa misoomaatiin paarkoota qarqara daandii maal irratti kan misoomsinu istaandaardiidhaan diizaayiniidhaan kan misoomsinu kun carraa hojii namoota baay'eef uuma. Hojii kanaan magaalaa keenya keessatti dargaggoota 13,000 ta'aniif carraan hojii uumameera jechuudha. Kan koriidara yoo itti dabaltu immoo kanaa ol ta'a. Kanaafuu carraa hojii guddaa uumeera jechuu dandeenya jechuudha. Hawaasni kanarraa muuxannoon argate biqiltuu dhaabuu kunuunsuu irratti muuxannoon hawaasa biratti argame jettanuu maali? Gaariidha. Olaaltee amma namni balbala isaati irratti meetira 50 istaandaardiin misooma magaalaa federaalii kan baasetu jira. Namni kamiyyuu mana isaatirraa raadiyeesii meetira 20 dhaabbata isaatirraa dhaabbata daldalaa yoo ta'e immoo meetira 50 kunuunsuu qulqulleessuu magariisa gochuuf dirqama qabaa kan jedhu akka seera wayitu jira. Seera san immoo lafa qabsiisuudhaaf ejensii qulqullinaaf biroon keenya hamma aanaa hojii kana hin hojjennu jechuudha wal taane naannoo san qulqulleessisu
ummatuma naannoo san jiru meetira 20 meetira 50 akka qulqulleessu akka magariisa godhu. Olaaltee magaalaa Finfinnee keessatti namni balbala isaatirratti biqiltuu habaaboo biqiltuu babbareedaa ta'e dhaabee magariisuudha kanatti ilaaltu karaarra odeemu. Kanaaf jijjiirama guddaa infleeshinii guddaa fideera. Kan amma parsantii 17 wisni biqiltuu parsantii 17 gaheera kan siin jedhu kana dabalateeti. Manni qe'ee isaatirratti hojjetee dabalateeti jechuudha. Hojii kana keessatti hanqinoonni mul'achuu malu ni mul'atus hanqinoonni turanii fi furmaanni isaa maal ta'a kan jedhu soo kaastani. Okay. Hanqinoonni turan yaa'u wannaadha gamtaadhaan dulaan hojjetama. Hojiin dulaa immoo hir'ina hanqina mataa ofii qaba. Namni gaafa baay'atee bahee dhaabu boolli qotamu sun istaandaardii isaa kan hin eegganne kan walitti siqu ta'uu danda'a. Biyyoo akkaataa barbaadameen akkaataa saayinsiin jedhu biyyoo kan gubbaa qophaa qodanii kan jalaan madda godhanii kan gubbaatti deebisanii biqiltuu dhaaburratti hanqinni maluu danda'a. Mul'achaas tureera. Biqiltuu laastikii wajjin amma biqiltuun gaafa dhaabbatu poottiin yookiin pilaastikiin biqiltuun sun ittiin baatamee dhufe sun waliin hin dhaabbamu. Irraa tarsaa eeggatama. Poottii waliin dhaabuun erga biqiltuun dhaabbatee booda immoo naannoo san qulqulleessuu dhabuun otoo hin dhaabiin biqiltuu bittinneessanii galuun hin mul'ata. Kun hojii dulaatirra wanna eegamudha. Garuu akka waajjira keenyatti maal goona waldaalee keenya ammoo waldaalee baay'ee qabnaa kan carraa hojii walitti hidhamiinsa hojii uumneef sin jedheera miti. Iddoowwan dhaabbiin biqiltuu gaggeeffamu hundarratti waldaalee kana bobbaasna. Bobbaasnee hojii sirreeffama hojjechisiifna jechuudha. Irra deemnee biqiltuun akka malee dhaabbatee kan biyyeen hanqatee kan bishaan keessatti gatame bishaan boolli bishaan qabu keessatti fafaa biqiltuu gatanii deemutu jira. Kanaafuu kun immoo hojii dulaatirraa parsantii 100% hojiin qulqullina qabu hojjetama itti yaaddu. Hanqinni jiraachuu mala hanqina san xiqqeessuuf yookiin hir'isuuf immoo nuti tooftaa keenya fayyadamnee waldaalee keenya faana bobbaafnee akka biqiltuun sun akka hojiin sun sirreeffamu gochaa jirra ammas itti qophoofneera jechuudha. Hagayya 17 bara 2016tti guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 600 dhaabuudhaan riikardii kanaan duras bara 2011ttis riikardii Hindiin qabattee Itoophiyaan sana olitti dhaabuudhaan riikardii qabattee ture achi miliyoona 500 olis dhaabbatee jira. Bara kanammoo miliyoona 600 dhaabuudhaaf fi karoorri cimaan qabamee ministeerri muummee uummata biyyattii fi dhaamsa dabarsanii jiru. Mee akka magaalaa Finfinneetti qophiin keessan maal fakkaata? Gaariidha. Guyyaa tokko dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokko uummanni keenya hunduu gaan si'aayinaan ka'ee godha. Hawwiidha. Maaliif guyyaan sun guyyaa ittiin biqiltuun dhaabbatu qofa miti. Guyyaa ittiin walitti dhufeenyi namootaa akka celebration akka ayyaana tokkotti akka ayyaanni adda addaa biyya keenya keessatti kabajamanitti uummanni guyyaa eegu ta'eera jechuudha. Guyyaa hawwiidhaan eegamudha. Guyyaan asharaa guyyaa tokko dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokko namni hundutti karoorfatee guyyaa eegudha. Kanaafuu akka magaalaa keenyattis qophii eegalee turreera jechuudha. Guyyaa asharaa magariisu labsame irraa kaasee karoora adda ta'e qopheessine karoora saniin immoo sadarkaadhaan caasaa keenyas qaamotas dhimmi kun isaan ilaallatu marisiifnee qophiin biqiltuu keenya xumuramee biqiltuu seef goonee jechuudha. Guyyaa saniif biqiltuu miliyoona 6 dhaabna inni karoorfanneerra garuu nuti sanaa ol biqiltuu gara miliyoona 9 ta'u buufata narsariiwwan keenya keessatti seef godhannee boolla biqiltuu qochisiifnee iddoowwan dursinee iddoo guyyaa tokkoof ta'u addaan baafnee gara hektaara 64 ol guyyaa saniin kan dhaabbatu addaan baafnee eegaa jirra jechuudha. Hirmaannanii namoota kan dhaabbilee adda addaa kan mootummaaf miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa guyyaa sanatti duulaan ba'anii dhaaburratti qophiin jiru maal fakkaata? Qophiin jiru baay'ee gaariidha. Namoota amma akkaataa ijaarsa isaaniitiin ramanneerra waajjiraalee magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waajjiraalee federaala ministeerota akkasumas dhaabbilee dinagdee kan jennuun dhaabbilee gurguddoo akka baankoota, inshuraansota, teelee, dhaabbilee dhuunfaa, hospitaalota, kiliinikoota hunda ramanneerra jechuudha. Kutaa magaalaa saayitii kamirratti eenyutu dhaqee dhaabaa kan jedhu ramadameera. Jiraataa hunda dabalatee jechuudha. Jiraataa hanga aanaa jiraataan keenya aanaa keessatti jiraata anaadhaan
iddoo kamitti dhaqee iddoo kamitti bubba'ee biqiltuun haala kamiin fe'amee achi ga'a akkamitti uummanni sa'aatii 12 irraa kaasee hanga 12tti guyyaa guutuu dhaabbama biqiltuun 12 irraa kaasee hanga 12tti hin dhaabbatu jechuudha dhaabanii galuun hin jiru guyyaa guutuu namni immoo dabareedhaanis irra deddeebiidhaanis dhaqee deebi'ees bifa saniin akkaataa ittiin dhaabuu danda'uun wanna hundaa qophii goonee xumurreerra jechuudha. Kanaan duras Finfinneetti egaa baay'inaan heddumminaan uummanni bahee dhaabee jira. Inni kanaan dura yaadachuudhumaa fi kan bara 2011 yoo yaadannu Finfinnee irratti baay'inaan bahee namni. Muuxannoon kanaan dura argitan maali? Sarraa kaatanii waan karoorfattaniif jechuu kiyya. Uummanni kanaan duras baay'inaan kanuma bara darbeellee dhufu dhadheeyoon sitti mee uummanni baay'inaan ba'a. Rooban jedhu bokkaan immoo hirrooba guyyaa sanitti kan si dhibbu guyyaa waggaarra bokkaan ganamarraa kaasee roobaa ture. Uummanni garuu bokkaa saniin hin daangeffamne dhugaa bokkaan kan roobuyyuu sitti hin fakkaatu. Garee gareedhaan ta'ee ijaaramee qixqixiidhaan baay'atee uummanni jechuudha lafti hamma lafti dhibbatutti dhugaa dubbachuudhaaf uummanni magaalaa Finfinnee uummata dinqisiifamu uummata galata guddaa qabu jechuudha. Daa'ima xixiqqoo kan keejii narsarii baratanirraa kaasee amma jaarsolii gurguddoo qaama miidhamtoota namni ittiin hirmaanne hin jiru jechuudha. Kanaafuu guyyaan sun guyyaa seenaa qabeessaadha guyyaan tokko dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokko. Biqiltuun iddoo tokkotti heddummaatee iddoo tokkotti immoo akka hin hir'annee fi baay'ina uummataa kanaan yaada keessa kan galche dhiyeessin biqiltuu ga'aadha. Akkaataa lafa qopheessiniin amma lafa qopheessin irratti hundaa'a lafti Aqaaqii jiruu fi lafti Araadaa walakkaa magaalaa jiru qixxee miti biqiltuun Araadaa keessatti dhaabbatu fi Aqaaqii dhaabbatu qixxee miti kanaafuu akkaataadhuma saniin qoqqonnee ramannee reedii goonee kutaaleen magaalaa fe'uu jalqabanii torbee darbee kan isaan fe'uu jalqaban jiru. Biqiltuun kun asumatti qophaa'an immoo akkuma kanaan dura bakkee adda addaatiif iddoo keessaa bishooftu fa'aa. Barana kan isin dhibu keessaa tokko biqiltuu guyyaa tokkoof kan ta'u hundasaa magaalaa keenya keessatti qopheessine. Namni bitee fiduu hin danda'a namni kaan amma warri deeggartoonni keenya bitanii fidanii dhaabuun isaaniin dhorginu. Akka mootummaatti garuu karoora akkasiin qabnu akka waajjira keenyatti akka biiroo keenyatti biqiltuu qopheessineerra siin jedheera miliyoona 3tu miliyoona 6tu karoorfame nuti garuu biqiltuu miliyoona 9 reedii goone eegaa jirra karoora oliyyuu deemuu dandeenya karoora oliyyuu wanti nu dhoowwin jiru sa'aatiin naangeessiin ala hin dhaabna inni bifa saniin itti qophoofna. Kana irratti mari'achaa jirru akka magaalaa Finfinneetti qophii taasistanidha. Akka biyyaattuu milkaa'inas akkamitti ilaaltu sin? Milkaa'ina guddaadhaan akka biyyaattis kan qabu ashaaraan magariisuu biyya keenya keessatti iddoo hundattuu daangaa hanga daangaa hojiin bifa tokkoon hojjetamudha. Naannolee adda addaa keessattis miidiyaadhaan nan hordofaa. Hojiin kun hojii gaarii haala gaariin qabamee kan deemaa jiru milkaa'ina guddaa kan qabudha jechuun danda'a. Kan guyyaa sanaaf miliyoonni 600 kunoo. Hin milkaa'a sanaa oliyyuu milkaa'edha yaadaan hin milkaa'a. Mee ergaan isinii uummataaf dabarsitan maali? Guyyaa sana laalchisee uummata keenyaaf kan ergaa dabarsu kanaan duraas uummanni keenya nu saalfachisee hin beeku si'aayinaan eegas hin jedheera yoom gaha guyyaan dhaabbiin biqiltuu guyyaan tokko yoomii jedhee gaafataa jira kanaafuu karooraanis sadarkaadhaanis uummata keenya awweer gochaa waan dhufneef guyyaan sun guyyaan uummata magaalaa keenya daa'ima xiqqaarraa kaasee amma jaarsa guddaa bubbee aan ittiin dhaabu waan ta'eef akkuma kanaan duraa barame jaaramsa isaaniitiin aanaa isaaniitiin iddoo isaanitti dhiyaatuun bahanii bal'inaan akka itti hirmaatan jedhu dhaamsa dabarsuun barbaada. Aadde Tsahaay Geetahuun as istuudiyoo minitti argamtanii marii bal'aa waan waliin taasifnee fi hedduun isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa isinis. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffannee kanumaan xumuramaa waan waliin turtanii fi horaa bulaa deebana.